kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaalii Akkuma Ingilish with Oromic har'a sagantaa keenya kan addaan citee jiru sanis qabadhee dhiyaatee jira hanga xumura qophii keenyaa inni waliin turan affeerraa keenya. Sagantaan keenya har'aa maal jedhaa wal fakkaatina dhoksadoota mirkaneessuudha. Sagantaa keenya yeroo darbeera maal jennee dhaabne wal fakkaatina dhoksadoota karaa sadiin mirkaneessina yookiin haalota sadii fayyadamnee mirkaneessinaa. Haalota sanniin ammoo ibsa yookiin diiteelii isaa guutuun isaatti haala ilaalaa jechuudha. Tokkoffaa maal jedhaa wal fakkaatina dhoksadeewwanii kofa kofaanii jechuudha. Kofa kofaan akka mirkaneessuu dandeenya kan ittiin ibsuudha jechuudha. Wal fakkaatina dhoksadoota kofa kofaa wayita ilaallu dhoksadoonni lama keessatti kofoonni lama kan isa tokko yookiin kan isa jalqabaa kofoonni lammaffaa kan isa lammaffaa waliyyoo wal fakkaate yookiin walitti galoo yoo ta'e roksadeen kun maal ta'e jennaani wal fakkaatoo ta'e jennaani jechuudha. Fakkeenya kan haalaallu roksadee abaacaa fi roksadee daa'eefaa qabna. As keessatti kofni roksadee A keessa jiru roksadee abaacaa fi roksadee daa'eefaa keessa kofni jalqabaa wal fakkaataadha. Kofni lammaffaas wal fakkaataa yoo ta'e kofni lamaan kan jalqabaatii fi kan lammaffaallee wal fakkaata ta'e roksadeen kun roksadee wal fakkaataa kofa kofaan jennaani jechuudha. Fakkeenya kofni aan walitti galoo kofa daati ammas deebinee kofni baan walitti galoo kofa eeti jechuudha. Kanaafiyyuu kofni lama qofni yoo walitti galoo ta'e roksadeen kun roksadee wal fakkaatoo kofa kofaan jennaani jechuudha. Asii wal biratti yoo fakkeenyaaf faafi caayoo wal bira galu taate roksadee kofa kofaa jechuun hin dandeenyu jechuudha. Walitti galoo akkasumas wal fakkaatoo jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafiyyuu isaan lamaan jalqabaa kofni lamaan jalqabaa itti aansee kofni lamaan roksadee lammaffaa keessa jiru yoo walitti galoo ta'u taate roksadeen kun maal jedhama roksadee wal fakkaatoo kofa kofaan jennaani jechuudha. Fakkeenya kan haalaallu roksadee kana jechuudha. Danaa kan haalaallu roksadee kana irratti roksadeen kun roksadee A, B, C jennee adda qooduu dandeenya haga asitti ammas deebinee roksadee D, E, C jennee adda qooduu hin dandeenya jechuudha. Garuu jalqabamee ibsa isaa halaalluti. As biratti kofni B, A, C kofni B, A, C walitti galoo kofa da e kana jechuun kofni e fi kofni aan walitti galoodha jechuudha. Kanaafiyyuu yookiin barteeksii kan jennuun san jechuudha. Barteeksii kan jennuun san walitti galoo ta'uu isaa mul'isuu kenna jechuudha. Itti aansinee kana jechuun roksadee baa aacaa fi roksadee daa eecaan maal jechuudha wal fakkaatoodha jechuun hin dandeenya jechuudha. Fakkeenya kana guutuu isaa mirkaneeffachuudhaaf kofa walitti galoo ta'uu isaa mirkaneeffachuu wal fakkaatoo ta'uu isaa mirkaneeffachuudhaan kofni baa aacaan akkuma reef jenne kofni baa aacaan walitti galoo kofa daa e caa yoo ta'e jechuudha tokko farratti. Ammas deebinee kofni caabaan kofni caabaan kana jechuun kofni caabaan kun walitti galoo kofa e caada maaliif caacaa gidduu olchinee kofni caan kuni asii fi asinillee kofa waliin duubaate jechuudha. Kofni waliin duubaa immoo yeroo hundayyuu inni walitti galoo waan ta'eef kofa waliin duubaa irratti kofni irratti isaan itti wal fakkaatan sun maal ta'a gidduu oolaa jechuudha. Fakkeenya jalqaba irratti kofa abbaa aacaa jennee asitti illee deebinee kofa daa'ee caa'en wanni isaa daa'ee fi a kana gidduu galchineef waan maal ta'eef waan wal fakkaatin yookiin e fi a walitti galoo waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu roksadeen baa'aacaan wal fakkaatoo roksadee daa'ee caa maalidhaani kofa kofaan jennaan jechuudha. Wal fakkaatoo kofa kofaan jennee ibsuu hin dandeenya jechuudha. Inni lammaffaa immoo wal fakkaatina roksadoota rogaa jennaan jechuudha. Rogaan karaa kamiin wal fakkaatanidha jechuudha. Jalqaba irratti kofa qofaan qofa wal fakkeessinee mirkaneessinaa. Inni lammaffaa immoo rogaan yookiin saayid kan jennuun sanii jechuudha. Itti aansinee rogoonni walitti dhufoon roksadeewwanii lama pirooporshinaalii yoo ta'e roksadee lama jira. Roksadee lamaan kana keessa rogoonni walitti dhufoo isaanii waliif pirooporshinaalii akka ta'u yoo ta'e roksadeen kun maal waliif ta'a roksadee wal fakkaatoo rogaa jennaan jechuudha. Fakkeenya ilaalluuti roksadee gaaha'ii fi roksadee jaakaalaa yoo ilaalle rogni gaahaan waliif pirooporshinaalii roga jaakaati. Ammas deebinee rogni haa'iin waliif pirooporshinaalii roga kaalaati. Ammas deebinee rogni gaa'iin waliif pirooporshinaalii roga jaalaati jechuudha. Fakkeenya haalaaluuti kana hima herreegaa keessa galchinee ilaallu. Fakkeenya gaahaan irra jaakaa walqixxaa haa'iin irra kaalaa kana jechuun waliif pirooporshinaalii keenya mul'isaarraa jechuudha. Walqixxaa gaa'iin irra jaalaa yoo jenne fakkeenyaaf gaahaa irratti e qabna. Fakkeenya gatiin nu kenneemi e yoo ta'e jaakaa irratti ammoo e xaa'ee waan ta'eef e keenya asii balleessinaa jechuudha. Ammas deebinee gaa irra gaahaa waan jenneef haa'iin gaadhaa kaalaa namummaa inni gaaxaadha jechuudha. Kanaafiyyuu gaagaan keenya wal balleessaa. Ammas deebinee haa irra haaxaa waan jenneeniif gaa'iin keenya
هاوان تأف أمين أصبر إن كان هاوان تأف جالان كان أمس دبي ما إني هاتاوان تأف ها والبلسنة والproportional ما يساني كان هندات يومال تايجورا تكويرا تانوس كناجو كنافيو ركسدين كون مالي والفكاتة جورا روغا والفكاتة جو كنافيو ركسدين جاهاي والفكاتو ركسدين جاكالا تأ روغاني جو كريف جلكبر الله ما إني كوفا جو ميام ركسدين كان اللي هلا ركسدين كونيس حال مثلا يشوف بكبوا جو ركسدين كوفا كينيا ركسدين روغا ولتي قالوا والفكاتو تو يسامو لي سوداف مانان ماني باق أولين مانان باق أولين أمس ناون راولين أمس دبني ماون با راولي يو كتوتاتي قتين مانات تنوكنم أفوري قتين باقات تنوكنم هم ميجا سد كنافيو أفوري را سد هنوتاي جو وسلبس ميجا تا تكور لما تاجو هند ساتي يو سلبسنو جهر ركود لما تكور لما نوكنا شانر ركود أني ميجا نوكنا تكور لما كنافيو ركسدين كمالي والفكاتة جورا روغاني جو كنافيو ركسدين مانا أو والفكاتة ركسدين باق آراتي جو باقا رات كلا لما تاتين ملكنيسون النينا جو كان جلقا باكوفا كلا لما فامو روغا والفكيسنا جو إني التاني جو رمو روكسا والفكاهنا روكسادي غواج جداني سنبرسي غوابسي والفكاهنا روكسادي روغا كوفا روغا كينون كنا جو روغا كوفا روغا جو روكسادين روغا كوفا روغا كجنون كوني روكسادوتني لما روغوتني ولت دفون لما proportionally كنيتون روغا كوفا روغوان جنب روغا لما بربانا يجو روغا لما روغني لما ولت دفون كو ولت proportionally تأ أمس كوفني جدو جراجر توكو ولت قالوا يوته والفك روكسادين كمالي والفكات هجدا روغا كوفا روغا والفكات هجدا أما سرفكينيا دانا هنيولالي روكسادين كو روكسادين لما سيكمنا روغني لما جالكاب سير روغا كوفا روغا رتي جالكاب رمال توكوا روغني لما والفك proportionally توكوا كوفني توكوا مال توكوا ولت قالوا توكوا شوف فكينيا ساتان ولت قالوا با وات كنيتون فكينيا هذا تقتين جايوته قتين باوامو جاتا كنيتون جائر جات أوان تيف جان كلمالتا تكورا تاتاج كنا فيجو روغني جالكابا ولت قالوا دايج أما ستيبني روغا لما تايتلالو تاو في واتان تاو في واتان كأنه بوليف proportionally تو يسا أرجسي سلاف تكورت أنو كأنه كبار شو روغون لما والف proportionally توان تأوفه شو دائر دات مالي في قتين نو كأنه بسوان تأوفه شو داران كأنه استقبلين بدي تكورا أنو في كأنه وان تأوف ركسدين لما كوني مايني روغون لما نساني والف proportionally تأوفه أما ستيبني كوفني كوفني سان كمان كوالتي قالوا تأجرال الله شو فكينا كوفني سان كوفا باولي ولتي قالوا كوفني سان كوفا باولي ولتي قالوا وان تأف روكسدين كون روكسدين مالي جتوني دندنا روكسدين والفكاتو مالي روغا كوفا روغاني يجو روكسدين كوفا روغا كوفاني يجو هاي متدرين كي لكن تان نانو وافي بدينا روكسديتو والفكاتو يجو نانو وافي بدينا روكسديتو والفكاتو أكموني كم يجو نانو سكوا كسم سودية مال كوا بدينا سكوا يجو تكو فرط وين نانو ولا لون تأف مال جدا ريشون إيرين روغوتو لتدفو روكسدين وان والفكاتو لما كا ريشو ولت الفور ركسولت والفكاهو كني ما إني لا كايوته ريشو نانو إساني سمستيبي مالتا كا مثلا تاجو كان يجتون باتو كوتشون نانو ركسدي كجلكبا يوكين إستوكفا بالم يجتون مو نانو ركسدي إسلام فايوتو في ساعة كوفي سالم مو غراغرو ما ساعة يشوف إيكويشن يمكن فورمولا كأنها رتبة ونجركون ساعة كوتشون إن ركسدي إستوكفا هتان مو إن ركسدي إسلام فايتو سالم يجتون توكوفي لم يجتون سمول ساعة إن التاني وين أنا ورتة كان يوجد إن التاني مو وايد إن رتة يجتون إن مو ريشون إن رغوت ولت فور وريشون إن رغوت ولت فور ركسدي وني والفكاتو لما كا ريشون إساني لكايوته بل إني ساني ممالتا كاس كريتاجو يمكن ريشو رغوت لما سنيني كجل كبر كان أنا ورتي كام يوتو كبل إني رت ممالتا كاس كري جوناجو كان يجون أعتقد كم جل كبر سام بل إني ركسدي تكفى عالم يجون بل إني ركسدي إسلام مفا أما سديبي ساعة كوفي سالم مو إني ركسدي تكفى في لما فا والرادو بانجرني إبسون عندنا يجو فورمولا إنسا إبسون فكينيا أعتقد إر عالما والقطع ساعتك إر سالما يجون روغ جلكبا إر روغ لمتا أما ستيبي بل إني تكفى إر بل إني لمتا يجو أستي سويتنا نواتيس أكسوما يجو نانو تكفى إر نانو لما فا أما ستيبي ساعتك يجون إن سجلكبا إر إن إسلامتا فجتة يمكن فورمولا كأنه كنا يوتا هجير على لون
fakkeenya irratti fakkeenya tokko maal jedha rogsadee abaacaa walitti wal fakkaatoo rogsadee daa'eefaa fi aabaan yookiin dheerinni roga jalqabaa jechuun sadii nu kenname ammas deebi'ee dheerinni roga salammataa yookiin rogsadee salammataa nu kenname daa'een meeqa nu kenname 5 seentimeetira yoo nu kenname kanneen armaan gadii barbaannaa jechuun reeshoon naannoo rogsadeewwanii barbaadu reeshoo bal'ina rogsadeewwanii barbaaduudha jechuun kana jechuun furmaata keenya jalqabaa irratti equationii keenya jalqabaa irratti itti furmaata isaa kennuuf naannoon tokko irra naannoo lammataa walqixa ammas deebinee saa tokko irra saa lama jennaa jechuudha. As keessatti maaltu nu kenname aabaan sadii nu kennameera. Ammas deebee ammas deebee 5 seentimeetira nu kennameera jechuudha. Kana jechuun saan tokko aabaa bakka itti bu'u saan lama maal bakka bu'u jechuudha. Daa'ee yookiin rogsadee lammaffaa san bakka nu bu'aara jechuudha. Dheerina isaa argachuu naannoo isaa argachuu paa tokko irra paa lama waan nuuf kennuuf saa tokko maaliin bakka buufannaa aabaan kennamu gatiin isaa maal inni jechuudha sadii jechuudha 3 seentimeetira paa lama saa lama meeqa daa'eedhaan bakka waan nu bu'uuf irra 5 seentimeetira innaa seentimeetiraan balleessina bifa reeshootii waan ta'eef walirraa balleessuu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf iyyuu bal'inni naannoonni rogsadee baacaa fi daa'ee wal fakkaatu ta'e kana maal sadii irra 5 nu kenna jechuudha. Kana jechuun kaan kenna kana jechuudha foormulaa keenya irratti paa tokko irra paa lama wal qixxaa saa tokko irra saa lama wal qixxaa kaayee jenneeni kaan kenna kun kam jechuudha kana bakka nu bu'aa jechuudha. Ammas deemee yookiin kaa jechuun mata jecha biraatiin kaa jechuun keessatti barbaadu dhaab giteessa jechuu hin dandeenya jechuudha. Dhaab giteessa kan dhaab giteessa jechuudha. Gatiin kun dhaab giteessa kenna jechuudha. Inni biraa baadhaaf furmaata qabu maal jedha reeshoo bal'ina rogsadeewwanii barbaadaadha jechuudha. Reeshoo bal'ina rogsadeewwanii barbaada jechuun isaa maal mul'isa tokko irra lamaa ammas deebinee saa tokko irra saa lamaa goone maal goona iskuweerii goona jechuudha. Iskuweerii wal qixxaa kaa iskuweerii yookiin dhaab giteessa kenna maal ta'a jechuudha iskuweerii nu ta'a jechuudha. Saa tokko jechuun gatii jalqaba irraa arganne san yookiin dheerinni rogootumaa jiru san maal goona iskuweerii jechuudha. Kana jechuun sadii irra 5 goona seentimeetiraan jalqaba balleessinee irraa waan ta'eef iskuweerii tokko nu meeqa nu ta'a jechuudha 9 irra 25 nu ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu yookiin kaa iskuweeriin kenna kana nu ta'a jechuudha. Karaa kanaallee furmaata isaa kaa'uu hin dandeenya jechuudha. Fakkeenya lama farratti ammoo yoo rogsadee abaacaan jedha yoo rogsadee abaacaa fi abaacaa keessatti aacaan 4 seentimeetira daafaan ammas deebi'ee 5 seentimeetira rogsadee lama qabna waan ta'eef jechuudha. Daafaan 5 seentimeetira yoo ta'e naannoon rogsadee lammataa yookiin keessa jalqabaa nuun kennamne waan ta'eef keessa lammataa rogsadee daa'eefaa 20 seentimeetiraa fi bal'inni ammas rogsadee keessa lammataa kana daa'eefaa kana 30 seentimeetira yoo ta'an kanneen armaan gadii barbaadeedha jechuudha. Naannoo rogsadee abaacaa maaliif daa'eefaa qofa nu kenne waan ta'eef jechuudha. Reeshoowwan bal'ina rogsadeewwanii bal'ina rogsadee abaacaa barbaadedha jechuudha. Furmaata jalqaba irratti maal jedha naannoo rogsadee abaacaa barbaadu jechuun paa tokko irra paa lamaa jennaanii ammas deebinee saa tokko irra saa lamaa jechuudha. Dheerinni rogoota jiranii jechuudha. Kan nuuf kenname maayini rogsadee jalqaba irratti rogsadee abaacaa wal fakkaatoo rogsadee daa'eefaati yoo ta'u kan kennama keenya irratti baafannu jechuudha. Ammas deebi'ee as keessa rogni nu kenname maayini aacaan 4 seentimeetira ammas deebi'ee daafaan ammoo maayini 5 seentimeetira yoo nu kenname naannoo kana barbaadu naannoonni ammas deebi'ee naannoonni rogsadee daa'eefaa meeqa nu kenname 20 seentimeetira deebi'ee bal'inni rogsadee daa'eefaa meeqa nu kenname jechuudha 30 seentimeetira iskuweerii ta'ee nu kenname jechuudha. 30 seentimeetira iskuweerii ta'ee nu kenname kan barbaadnu maayini naannoo rogsadee abaacaa ta'e jechuudha. Kana jechuun paa tokko keenya akkamii fudhachuu dandeenya akka rogsadee abaacaatti fudhachuu hin dandeenya jechuudha. Kana jechuun paa tokko irra paa lama meeqa paa lama jechuun kun paa lama waan nu ta'uuf kun paa lama kun ammas deebi'ee maal nu kenna lama nu kenna jechuudha. Kanaaf iyyuu paa lamaa keenya lakkoofsa kamiin bakka buufna jechuudha daa'eefaa yookiin 20 seentimeetira kanaan bakka buusna jechuudha. Ammas deebinee rogoonni waliif proportionaalii ta'an kunniin nu kennameera 4 fi 5 nu kennameera waan ta'eef bakka buufannaa jechuudha. Saan tokkoffaan 4 seentimeetira yoo ta'u saa lama immoo maal ta'a 5 seentimeetira ta'a jechuudha. Kanaaf amma qaxxaamurata baay'isnu paa tokko argachuudhaaf 20 seentimeetira baay'isuu 4 seentimeetira irra 5 seentimeetira goonaa jechuudha. Irra 5 seentimeetira goonaa jechuudha. 20 kaara gabaabaa inni salphisuu dandeenya. 5 takka 5
afur baay'isuu afurii meeqa ta'a jechuudha? 16 seentimeetira jechuudha. Kanaafiyyuu 16 seentimeetiraan kun naannoo isa kamiiti jechuudha? Rog-sadee aabaa caatee jechuudha. Rog-sadee aabaa caa naannoon rog-sadee aabaa caa meeqa ta'a jechuudha? 16 seentimeetira kana nu ta'a jechuudha. 16 seentimeetira kana nu ta'a. Inni itti aanee jiru immoo reeshoo bal'ina rog-sadeewwanii barbaadedha. Reeshoo bal'ina rog-sadeewwanii barbaade jechuudhaaf reeshoon bal'ina rog-sadeewwanii A1 irra A2 walqixa S1 irra S2 iskeerii goonee argannaa jechuudha. Iskeerii goonee argannu kun reeshoo bal'ina rog-sadeewwanii waan ta'eef reeshoo bal'ina rog-sadeewwanii argachuuf gatii nu kenname sun maal godha jechuudha? Iskeerii taasisuu jechuudha. Kana jechuun 4 seentimeetira nu kennameera 5 seentimeetira nu kennameera waan ta'eef 4 seentimeetira irra 5 seentimeetira goonee maal goona? Iskeerii goonaa jechuudha. Kana jechuun meeqa ta'a? 16 irra 25 16 irra 25 lamaan isaaniiyyuu kophaatti maal goona? Iskeerii taasisna waan ta'eef jechuudha. Gaafii baadhaaf kana yoo ta'e kaitaane jurmaanni bal'ina rog-sadee abaacaa barbaadedha jechuudha. Kan kennan bal'ina rog-sadee kamiiti? Daa'eefaa rog-sadee salammataa waan ta'eef caarratti haala kamiin furraa jechuudha. A1 irra A2 haaluma jalqaba innisaniin S1 irra S2 iskeerii jennee fayyadamnee turre waan ta'eef iskeerii ammoo goonee irraa jechuudha. A1 hin beeknu A1 inni fudhanne maaliif rog-sadee abaacaa bakka bu'aa waan ta'eef jechuudha. Rog-sadee jalqabaa waan ta'eef inni ta'e A2 ammoo meeqa? Rog-sadee daa'eefaa 30 seentimeetira iskeerii naan walqixa dheerinni rog-sadee reeshoon bal'ina rog-sadeewwanii meeqa? 16 irra 25 qabna jechuudha. 16 irra 25 qabna waan ta'eef maal ta'a jechuudha? Qaxxaamura baay'isnee A1 walqiyataa 30 seentimeetira iskeerii baay'isuu 16 seentimeetira irra 25 seentimeetira illee hojjechuu hin dandeenya jechuudha. Seentimeetiraan asii bada waan ta'eef jechuudha. Lakkoofsa kanaan salphisaa kan dhafaate. Shaniin jaha waan ta'eef jaha baay'isuu 16 96 irra 5 ta'a miti 96 irra 5 gabaabumatti deesimaalaan furtanii kaa'uu hin dandeettan 96 gatiin isaa yookiin bal'inni rog-sadee isa jalqabaa yookiin rog-sadee baacaa maal nuuf ta'a jechuudha? 96 irra 5 nu ta'a jechuudha. Gatiin isaa kanota haala kanaan nu kennamuu hin danda'a jechuudha. Rog-sadee lamaan dirqama wal bira nu kennamuun hin barbaachisu waan ta'eef tokko fayyadu nu kenname foormulaa keenya fayyadamnee haala kanaan furuu hin dandeenya. Gaafiidhaan itti aanis kanumaa wal fakkaatanii lakkoofsuma jijjiirame malee haala kanaan furmaata isaa argachuu hin dandeettanii jechuudha. Ayyee kabajamtoota jaallatamtoota keenyaa sagantaa har'a isinii qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture hanga xumura qophii keenyaan waliin turuu keessanii guddaa galatoomaa isiniin jecha nagaatti.